askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Ashama harka fuunee nageenyi kan koo kan jaalaa kan kabajaa bakka jirtanitti isiniif hawaayeetu obboleenkii jaalatamuu fi kabajamu hordoftoota bonee intartuun warri keessaa warri alaa warri alafaan koo dhageessan cufti keessan akkam jirtu nagaa keessan aan obboleettiin keessan bonee intartuumanti nagaa kootii kanan rabbiif haa ta'u baga nagaa taatanii guyyaa fisaatti kan keessan isinumti keessaniyyuu minooraan baga nagaa nuftanii isiniin jedheera warri maatiin taane maatii ta'a warri maatii taatanamuu laayik sheer koomentii gochuun nu jabeessaa isiniin jedha obboleenkiyya yeroo kamuu koomentiin boksiin bana waan ta'eef bakki dogoggoraa bakki itti wal sirreessuun yoo jiraate yaada keessan koomentiidhaan nuuf kaa'uu hin dagatinaa ammallee warri maatiin taane maatii ta'a warri maatii taatan ammoo galatoomaa warri jalqabaa kaastanii hanga har'aatti nu faana jirtan hundi keessanuu ulfaadhaa isiniin jenna nooraa yooyaa isiniin jira malee irra deebiitiin har'a mata duree biraatiin yookaan viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra wanti nuti har'a irraa yaada wal jijjiirru wantoota gidduu kan argaman sooshaal miidiyaatiin oliif gad deddeemaa jiru. Wanti kun ajandaa ta'e haadamuyyuu malee wanti irraa barannu waa baay'eedha. Wanti nuti keessaa fudhannu, wanti nuti fayyadamnu, wanti nuti irratti waliin haasofnu, wanti nuti irratti yaada wal jijjiirru, wanti nuti irratti waliin mari'annu, wanti nuti irratti waliin dubbannu waa baay'eetu jira jechuudha. Wanta ajandaa ta'e deemu keessaa wanti nuti irraa qusachuu qabnuu fi wanti nuti irraa barachuu qabnu waan baay'eetu jira jechuudha. Gidduu kana akkuma arguu jirtanii ijoollee lamaan wal jaallatanii ishiin abbaa qabeenyaa filattee inni immoo jaalala isaa dhabee boo'aa jiru. Okay, namoonni baay'een ajandaa godhatanii suura ijoollee kana itti fayyadamanii waliif gadi dhoofaa jiranii namoota baay'eef qoosaadha, namoota baay'eef ceepoodha, namoota baay'eef hin jiraame garuu nama jaallateef madaadha, nama jaallateef dhukkuba, nama jaallateef miidhama. Madaa kana yookaan miidhama kana nama jaallatee dhabee qofaatu namaa beeka. Namuma madaa kana qabutu namaa beeka. Namuma madaan kun isa tuqe qofa yookaan immoo nama dhukkuba jaalalaa dhukkubsatee fayye qofaatu namaaf beeka jechuudha. Kanaafuu ani yeroo baay'ee xiyyeeffannoon kiyya yookaan ammoo yeroo baay'ee wanti ani yeroo baay'ee dubbachuu hin feene, wanti ani yeroo baay'ee jechuu hin feene dhiira bara kanaa fi shamarran bara kanaa waan jedhamu sana jechuudha. Maaliifi dhiira bara kanaa gaafa jedhamee dhiira 100 keessaa dhiira 99 badaa yoo ta'e yookaan ammoo dhiira 100 keessaa dhiirri 999 badaa yoo ta'e dhiirri tokko nama gaariidha jechuudha. Isni galee akkuma kanallee shamarran 100 keessaa shamarran 99 badduu yoo taate shamarran tokko nama gaariidha jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee dhiira bara kanaa fi shamarran bara kanaa dhiirri bara kanaa akka shalabbeedha, dhiirri bara kanaa kana maali, dhiirri bara kanaa hojii jaallatu, dhiirri biyyaa ba'e hojii hin fedhu, dhiirri biyyaa ba'e mana jaalachiisu jaallata. Akkuma kanallee dhiirri biyyaa hundi ka shalabbeedha, dhiirri biyyaa hundi mana bunaa jala oola, dhiirri biyyaa hundi borsaan saqullaadha. Warroon jedhan kana hunda jechuudhaan isaan kana yaada isaanii hin deeggarullee hin fedhullee. Sababiin isaatu akkuma isiniin jedhee gaarii kana keessa nam tokko nam lama waan jiruuf jechuudha. Badaa kana keessa gaariin nam tokko nam lama waan jiruuf namoonni kun lamaan ammoo warroota badaa kana wajjiniitiin arrabsamuu waan hin feeneef jechoota kana yeroo baay'ee fayyadamuu hin jaalladhu jechuudha. Isiniif galee kanaafi amma fakkeenyaaf gama obboleeyyan lamaan gidduu kana ajandaa ta'anii jiran irraa yoo dubbanne mucoon sun jaalatamtuudha. Jaalatamaa yoomiyyuu taanaan boonaadha. Yeroo kamuu dhiiras ta'ee shamarran jechuudha. Namni jaallatame yoomiyyuu gatiitiinsa ol ka'aadha yookaan ol kaatudha jechuudha. Dubartiin yoo taatellee of akka habbaddi yookaan ammoo of tulte jechuudha. Garuu ta'uun qabu ture. Ta'uun qabu. Nama jaallatetti nama ishee jaallate yookaan nama isa jaallatetti of guddisuu jechuun gollaalummaadha karaa biraa. Yookaan ammoo injiraame. Kanaafuu fakkeenyaaf barreeffamoota baay'ee muraasa ani dubbisee taajjabee mucaan fakkeenyaaf namni tokko gaafa jaallatee jaalala sana gaafa dhabee jechoota hin barbaachisne fayyadamuu danda'a. Isinii galee jechoota hin barbaachisne fayyadamuu danda'a yeroo isin jiru jechoota
safuu eeggatan sana osoo hin taane yookaan jechoota safuun adda ta'an osoo hin taane fakkeenyaaf hamma mucaan kun maallaqa koonirraa fixxee maallaqa kootti sin hafne maalii kootti sin hafne kan jiru barruun isaa karaa meeqa poostii ta'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo kana namoonni baay'een koomintii jalatti wantoota hedduu yaada isaanii kennatu. Kan dubartii maallaqaan bittaa namoonni jedhanillee baay'een jiru. Dubartii jaallatan tokko bilaasha fuudhu. Nam tokko gaafa nam tokko jaallatee dubartii sana argachuudhaaf wanta barbaachisu hundaa hin guuta. Hanga humni isaa danda'e wanta baasuu qabu, wanta gochuu qabu, wanta raawwachuu qabu raawwataa jechuudha. Dubartoonni kamiyyuu kan dubartiin kamiyyuu kan intalli kamiyyuu gaafa jaallatamtee itti baasanii fuudhan. Kanaafi dubartii maallaqaan bittaa warri jedhanillee dogoggoranii jiranii jechuudha. Dubartiin naxaa fuudhamtu hin jirtu yookaan immoo intalli naxaa fuudhamtu hin jirtu jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee fakkeenyaaf ijoolleen kun akka mata dureetti yookaan immoo akka ijootti yookaan akka adda dureetti qabadhee haa dhufuyyuu madee'anii fakkeenyaaf jaalalarratti namni jaalalarratti qoosee dhugaa rabbiitii utuu hin miidhamin miidhama amma fakkeenyaaf mucaan kun jaallatee dhabe. Akkuma jedhamu maallaqa itti baasee irra ta'uu danda'a yookaan maallaqa isaatti hin hafne yookaan isheetti hin hafne yookaan maqaa isaatti hin hafne. Maaliif kun gama TikTokiitiin namni isaan deemaa gama Facebookiitiin namni isaan deemaa footoon isaa asitti maal ta'e barreeffamni isaa asitti jechuudha. Kanaaf mucaan kun saayikolojiin isaa miidhamaadha. Jaalalaan miidhamaadha. Akkuma jedhamu waan qabu isheetti baaseera. Maaliif itti baasee intala kana abuu waan hin barbaanneef intala kana argachuu waan fedhuuf jaallatee kan isaa godhachuuf waan fedhuuf hamma danda'u hamma humna isaa waan qabu itti baaseera. Kanaaf mucaan kun waa meeqa miidhamaadha jechuudha. Namoonni keenya garuu namoonni akka maalii siniin jaa namoonni keenya taa'anii ajandaa eegan ajandaa haa godhatan iyyuu malee namni jaallatee yoomiyyuu taanaan miidhaman ammallee taanaan immoo deebisee kanan jedhu nama miidhama jaalala kana argeerraan alatti nama jaallateen abirraan alatti nama madaa jaalalaa qaburraan alatti namni namaa hubatu hin jiru. Kaanit ammallee kolfa fakkaataa jechuudha. Kaanit ammallee qoosaa fakkaataa jechuudha. Inni gahee isaan dhabu. Tariitii riskii isaaniitu tokko miti ta'uu dhiisuu danda'a. Tariitii rabbitu waliif isaan qoode ta'uu dhiisuu danda'a. Inni darbee kan biraa fuudhuu danda'a. Isheellee dabartee an bira jaallatte iyyuu kunoo. Ta'eetoo jiru garuu namni isheen ofii jaallatte kun akka mucaa sanaa yookaan immoo akka nama ishee duratti jaallatte sana ishee jaallataa. Gaaffii tokko keenyatti inumaayyuu hamma danda'an hamma beekumsa keenya wal gorsinee yaada wal jijjiirree jaalala waan kamiinuu utuu madaaluu dhiisne jaalalli waan kamiiniyyuu madaalamuu qabu. Jaalalli waan kamiiniyyuu utuu madaalamuu dhaabatee jaalalli utoo kunuunfamee jaalalli osoo seeraan qabamee jaalalli biqiltuudha. Fakkeenyaaf biqiltuun tokko gaafa dhaabatee yoo bishaan hin argatiin yoo qaqqabaan argatiin yoo nam tokko seeraan hin qabiin yoo hin kunuunfamiin wanta biqiltuu kana barbaachisu yoo hin argatiin biqiltuun kun hin gogaa jechuudha. Jaalalli sanuma. Kanaaf hamma humna keenya hamma dandeenye hamma beeknu yaada wal jijjiirree jaalala waan kamiiniyyuu madaaluu dhiisnee waan qabnuun akka qabnutti qabaa tolchine osoo kunuunfannee anaaf baay'ee gaarii nutti fakkaata akka yaada kiyyaatti jechuudha. Namni nama dhiisee deemee inumaayyuu hin deebi'u. Maaliif utuu nama jaallata taate yookaan immoo utuu si jaallata taate dabartee kabiraan laaltu yookaan immoo kabiraan laaluu jechuudha. Erga yaadni isaa sirraa adda ta'e namni kun yoomiyyuu kan ormaati. Ishees ta'e isa jechuudha. Osoo si harkaa bahee kan ormaan ta'in garuu yookaan immoo otoo isheenillee si harkaa baatee kan ormaan ta'in hamma dandeesse aarsaa dandeessu kanfaluu qabda. Erga si harkaa baatee garuu wanti godhamu waan hin jirreef jabaachuu qabda. Ammas jaalalli waan kamiiniyyuu otoo madaalamuu dhabaate. Jaalalti qofaasaa akkuma waaqayyeeyyuu jaalala waa hundi dursa kaa'ee jechuudha. Jaalalti waan hunduma obsa keessa jaalalli akka jiru beektanii
jireenya keessa jaalalli akka jiru beektanii, gaa'ela keessa jaalalli akka jiru beektanii, waan hunduma keessa jaalalli yoo hin jiraanne waan hundumtii fiixaan ba'iinsa qabu jechuudha. Kanaaf jaalalli gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf jaalalli kamuu osoo waan tokko madaalamuu qabaate, keessattuu jaalalli walii lamaanii, jaalalli tokkoof tokkoo sun, jaalalli haadha manaa fi abbaa warraa walii taane jedhanii walitti dhufan sun osoo waa kamiiniyyuu madaalamuu dhabaate, osoo waa kamiiniyyuu ilaalamuu dhabaate, osoo waa kamiiniyyuu fakkeeffamuu dhabaate, akka kiyyetti jechuudha, akka yaada kiyyetti. Mucaa sana amma hin jaallate waan ta'eef maaliif boossa jechuun hin danda'amu. Amma fakkeenyaaf suura isaa iddoo meeqatti kanan argee suura inni boo'edha jechuudha. Maaliif jaallate waan ta'eef nam tokko immoo gaafa jaallatee dhabee waan godhu hin beeku. Dhiiras ta'e shamarran jechuudha. Maaliif humna jaalalaati waan ta'eef. Jaallateera waan ta'eef jechuudha. Irrumaan immoo qoosaan namaa furguggeen jechoota gama kamiin gaafa namarratti darbatamu namni kun ammallee miidhamaa ta'aa jechuudha. Isin galee kanaaf jaalalli waan kamiiniyyuu otoo madaalamuu dhabaate akka kiyyetti, akka yaada kiyyetti jechuudha. Hamma beeknuu fi akka beeknutti osoo wal gorfannee dhugaa rabbii waan qabnu otoo seeraan qabannee osoo hin miidhamiin osoo hin boo'in duratti keessattuu jaalalaa fi maallaqa walitti fiduudhaa sobaanii, jaalalaaf maallaqa walitti firoomsuudhaa sobaanii, jaalalaaf maallaqa waliif hiriyoomsuudhaa sobaanii. Sababiin isaatu manni gogaa harreetiin ijaarame yeroo waraabessiyyuu sudiyyamaadha. Kanaafiyyuu jaalala keessatti wanti maallaqaan walitti dhufee gaafa maallaqni sun dhumu jaalalti sun illee dhumaachuu. Kanaaf xiyyeeffannoon keenya osoo jaalala irratti maallaqa ta'uudhaa baate, nama nu jaalate tokkommoo osoo miidhuudhaa baanne, shamarranis ta'e dhiira jechuudha. Dhiirti nama miidhuu miti. Amma fakkeenyaaf maaliif kan mucaa kana akka kanatti ajandaa ta'ee jedhamuu danda'a? Maaliif akka kanatti kan dhiiraa kun ajandaa ta'ee? Amma iddoo baay'eetti yeroon argu koomentii ijoollee jechuudha. Gumaa baaftee ijoolleen shamarranii gumaa nu baaftee maaliif ijoolleen baay'een jechuudha akkuma waliin arginus ta'e akkuma waliin beennu ijoollee baay'een maallaqa dubartii irraa nyaatanii yookaan immoo maallaqa ishee irraa nyaatanii jaalala isheetti illee kan hafne maallaqa isheetti illee kan hafne namoonni baay'een kan bo'an walumaan kan beenudha jechuudha. Kana ilaalaniiti baga gumaa baaftee jiru ijoolleen. Ijoolleen garuu qoosaaf fayyadaman. Isinii galee kanaaf maal jechuu barbaade nama kana qofaa miti kan jaalalaan miidhame. Nama qofa kanaa miti kan waadaan isa diigame. Nama kana qofaa miti kan imaanaan isaa nyaatame jechuudha. Shamarran meeqatu kan dhala ishee bakkee biyya keessee dhuftee abbaan manaa ishee darbee kan biraa fuudhe. Shamarran meeqatu osoo abbaan manaa ishee achi taa'ee mucaa ishee guddisu, osoo abbaan manaa ishee achi taa'ee ishee eegu shamarran meeqatu biyya ormaatti nama kan biraa jaallate. Wanti hundumtiyyuu akkuma jirutti nima jira. Dhiirti nama ganaa dhibbaan dhibbatti. Dhiirti maallaqa dubartii irraa nyaate kan biraa fuudhaa dhibbaan dhibbatti. Wanta wal hin sobsiif, wanta irra dibaan qabu, wanta hin fakkeeffamne jechuudha. Guutummaa guutuutti waan sirrii hin jira. Dubartiin dhiira kaaddoo jirti, guutummaa guutuutti jirti. Dhibbaan dhibbatti jirti. Garuu hundaa miti. Dhiirtis shamarranis hundaa miti. Wal keessa marqamaadha. Kanaaf ani waan jechuu barbaade wanta hundumaa utuu maallaqa irratti xiyyeeffachuu dhiisne. Jaalala waan kamiin otoo fakkeessuu dhiisne. Jaalalli waanuma jaalala ta'e qofaaf osoo kabajame. Jaalalti waanuma jaalala ta'e qofaaf osoo kunuunfame. Keessaafuu dhimma gaa'ilaa keessatti. Keessaafuu dhimma gaa'ilaa keessatti jaalalti jaalaluma waan ta'eef cufa. Gaa'ila waan ta'eef cufa. Waan borii isheef jaallatteef cufa osoo kunuunfame. Akka kamitti? Akka biqiltuutti. Akka biqiltuu lafaa ol adeemaatti. Akka biqiltuu ganaa ol guddachaa deemuutti. Maaliif ree jaalalti waan xiqqoo ishee gaafa kufate akkuma biqiltuu sanaa cooligaa jechuudha.
kanaafuu osoo hin guufatiin dura garuu wanta inni barbaadu hunda osoo kennamee fi maallaqa irraan alatti wanti ati ittiin jaalala kunuunsuu dandeessu koo maallaqa miti. Maallaqa irraan alatti waan baay'eetu jira waan itti jaalala kee kunuunsuu dandeessu jechuudha. Isaafis ta'e isheef. Garuu xiyyeeffannoon keenya sammuu keenya keessatti seef ta'ee kan jiru maallaqa sana ta'uu qabu garuu. Ani maallaqatti namatu akka kiyyatti. Ani akka booneetti maallaqatti namatu. Dhugaa rabbii. Sababiin isaan jaalalatu maallaqa sana fida malee maallaqni jaalala sana waan hin fidne jechuudha. Sababiin isaatu maallaqni gaafa jaalala sana fidee yeroo maallaqni dhumsuun jaalala sun illee dhumatee jechuudha. Garuu ani jaalala sanaan walitti dhufee nama sana wajjin walitti dhufee ishees ta'e isa walitti dhufanii jaalalaan wanti isaan gochuu dandeenye tokko illee hin jiru jechuudha lama ta'anii. Jaalalli yoo jiraate, wal kabajuu yoo jiraate, waliif dhaga'uu yoo jiraate, waliif owwaachuu yoo jiraate, wal kunuunsuu yoo jiraate. Ilaalcha gaarii waliif qabaachuu yoo jiraate wanti isaan lama ta'anii hin goone hin jiru. Kanaafi dhugaa dubbachuuf utuu jaalala irratti wal miidhuu baanne usuu jaalala irratti wal miidhuu baanne dhugaa rabbiiti namni jaalala irratti nama miidhe ofii isaa deebi'ee osoo hin miidhamne hin hafu namni kamuu jechuudha. Dubartiis taate dhiira dubartiis yoo ta'e dhiira jechuudha. Namni jaalala irra ejjetee deeme namni jaalala dhugaa irratti tarkaanfate hamma nama maaddii irratti hamma nama riskii ofii irratti tarkaanfatee deemee jechuudha. Hamma nama maaddii sin jala taa'e fakkeenyaaf harmooliin keenya yeroo biyya jirru ganama gaafa qorsii qopheessan faazeroonni keenya yookaan immoo abbaan keenya gaafa ba'ee deemuuf ka'u dirqama waan kana nyaatee deemuu qaba. Maaddii kanarra yookaan jabanaa irra tarkaanfatee yoo deeme bunni ba'ee lafa taa'ee buna kana dhiisee yoo deeme yookaan immoo buddeen lafa taa'ee maaddii kana osoo hin nyaatin yoo deeme wanta ba'ee wanti isa qunnamu wayitti ilaalti jechuudha. Akka maazirii kiyyatti gaafa isinitti hime dubartoota kamiyyuuti immoo. Kanaaf maal jechuu barbaade namni jaalala dhugaa irra tarkaanfatee deeme hanga riskii irra tarkaanfatee deeme yookaan immoo hanga maaddii isaaf dhiyaatee maaddii sana irra tarkaanfatee deeme deebi'ee maaddii sana hamma nama agarreeti jechuudha. Namni jaalala qulqulluu irra tarkaanfatee deeme. Cubbuun jaalala qulqulluu yoomiyyuu taana nama qabuun dhiisu. Nuun qabuun jedhiina. Dhugaa rabbii nama qabuun dhiisu. Eessattuu yoo ta'e eessatti ati dhugaan nama kana otoo jaallattu yoo abde namni kun dhugaan otoo si jaallatu yoo si dhabe cubbuun isaa osoo isa hin qabiin yookaan osoo isa hin qabiin inumaa nafu. Maaliifi ati dhugaa jaallatte waan ta'eef qulqullummaa keetiin jaallatte onnee keessa qulqulluutiin jaallatte isa hin sharafamne sanaan jaallatte waan ta'eef jechuudha. Nama tokkummaa gaafa jaallattan jireenya keessaniif gaafa baafattan jireenya keessaniif gaafa filattan eenyummaa keessan isa sirriitiin jaalladha. Yeroo isin jedhu jaalala hin sharafiina. Yookaan immoo maal jedhani warra soda amaaraacii filannoo isa jedhan jechuudha. Yookaan sidhiisa kanatti darbuu yookaan kanatti darbuuf isas ta'e ishee. Namoonni akka kanatti filannootiin jaallatan jiran kun kufaatii guddaadha jaalala keessatti jechuudha. Isinii galee kanaafi waa'ee mucaa kanarra gaafa dubbanne dhugaa rabbiitii mucaan sun miidhama jaallateera. Namni jaallate immoo waan godhus waan dubbatus hin beeku. Barreeffama isaa isheen ani akkoo nama heerumee nama sana waan hin jaalladhuuf nama daa'imaa da'uufiif ka'ee jette. Daa'imni rakkoon qabu daa'ima keessana hamma nan guddisa jedhutti bara. Isheen heerumtee kaatee amma iddoo isheen jirtu kanatti har'a nama ishee kadhatu bara. Nama daa'ima isaaf ulfoofte sana wajjin sin jaalladha namatti hin jedhu beekaa. Kana jechuun dhugaa jaallataa jechuudha. Kana jechuun mucaan kun mucaa kanarraa uumaa tokko hin barbaanne jaalan alatti jechuudha. Garuu isheen tuffattee ni jirti. Garuu isheen nama qabu sana jaallattee jirti. Abbaa qabeenyaa jaallattee jirti. Ta'uun qabu garuu. Abbaan qabeenyaa sun ikkoo qabeenyi ikkoo hamma nuti qilleensa afaan keenya keessa baafnu yookaan immoo nuti hargansuu nuti baafnu kanaati qabeenyi jechuudha. Keessattuu qabeenyi yeroo ammaa wanta nuti ammoo solaaluu dhabnuu dandeenya jechuudha. Qabeenyi jechuun dhabnee boodamuu waanuma nuti deebisnee fiduu dandeenya. Kanaafuu jaalala irratti haa xiyyeeffannu. Ijaarsa keenya jaalala haa ta'u. Haa kunuunsinu jaalala. Nama filanneef nama hundaaf osoo hin taane nama akkuma jaallatutti jaalalli akka waliin akkuma jirutti ta'ee kan lama nama lamaanii garuu
kan irraa ladda. Kana tokkoon keenya hin beekna walitti hin barbaachisu. Akkasiin kanaafuu dhugaa dubbachuuf jaalala hin sharafiina. Jaalala maallaqaan hin jijjiirina. Hin barbaachisu. Nama kuffisa. Nama illee milkeessu. Hin bareedullee. Kufaatii hin taane nama kuffisa. Haqni nama si jaallatee nama si qabeessattu waaqa biratti illee itti gaafatamta nama biratti itti gaafatamta jechuudha. Yoomillee milkaa'ina argachuu isuu dandeessa. Maaliif laphee nama kana cabsitee baatee waan ta'eef. Namni kun nama hambiraan dhufee jaallatullee aarsaa meeqa kaffaleetii of keessaa si baasee yookaan immoo si dagatee jireenya haaraa eegala. Yookaan eegalti jechuudha. Namni tokko gaafa jaallatee dhabe inni dhufullee sanumatti fakkaata. Yookaan isheetti illee sanuma jechuudha. Kanaaf nama hambiraa dabartee jaallachuus ta'e isas ta'e ishee aarsaa hedduu kan falanii nama hambiraatti waan dhiyaataniif yeroo kana keessa isaa sitti mufatee waan jiruuf yookaan sitti mufattee waan jirtuuf waaqayyo libaa isitti gaduu danda'a jechuudha. Maaliif jaalatu sitti gadde waan ta'eef onnee isheetu sitti cabe waan ta'eef onnee isaatu sitti cabe waan ta'eef kanaafuu dhaamsi biyyaa jaalala maaliiniyyuu hin fakkeessinaa maaliiniyyuu hin sharafiinaa jaalalti jaalala. Akkanatti qoomsiisa jaalalti jaalala. Isa bifa hin qabne isa bifa hin filan isa maallaqa hin filan jaalalti jaalaluma waan ta'eef jaalala. Ani isa kanatti amana. Ammallee ani shamarran bara ammaa dhiira bara ammaa hin jedhu. Sababiin isaa shamarran 100 keessaa 99 badduu yoo taate tokko nama gaarii ta'uu waan dandeessuuf. Dhiirti illee akkuma kana jechuudha. Akkuma dhiirti kashalabeen jiru dhiirti dalagataan jira. Biyya ormaas ta'e biyya keessa jechuudha. Kanaafuu shamarran bara ammaallee shamarran dhiira bara ammaallee jechuun himumaan danda'amu jechuu barbaadeeti. Kanaaf iyyuu xiyyeeffannoon keenya maal? Jaalala. Isa homaa hin feene. Isa tokkoof tokko gatii malee bifa malee baay'ee tokko malee isa wal jaalatan sana. Kanaafuu jaalala homaan hin fakkeessinaa jechuu barbaadeeti. Warra wal jaalatanii wal dhabanitti illee osoo qoofamuu baatanii osoo itti kolfamuu baatanii maaliif jarri sun warri wal jaalatanii inni nama dhiisee deeme yoomiyyuu taanaan inni boonaadha. Akkuma sana siniin jedhee namni jaalate yeroo kamuu gatii isaa ol kaa'adha yookaan ishees ta'e isa jechuudha. Isinii galee kanaafuu walumaa galatti wantoota akkasiirraa of haa qusannuu jechuu barbaadeeti. Jaalala. Of eeggannuutiin haa qabannu. Akkuma nuti qabannedha. Yoo nuti kunuunsine hin kunuunfamaa jechuudha hin baatama. Yoo nuti ganne immoo hin diigamaa jechuudha. Akka hin deebinetti. Kanuma isin jechuu barbaade viidiyoon kiyyaadhaa kan fakkaata. Yoo isinitti tole laayik sheer godhaa hanga viidiyoo biraan deebinee wal agarruutti isin hundi keessanuu nagaan turaa horaa bulaa deebina isin hundi keessanuu jaalatamtoota. Askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufee tan ijaan sin argaa. Askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufee tan ijaan sin argaa.